Arusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota lammiiwwan biyya keenyaa nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakka irraa nu daawwachuu jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha nuti hidhamtoota Suudi Arabiyaa mana hidhaa Jiddaa Shumeesii keessa jirrudha. Yeroo hedduu deddeebinee rakkoo keenya numa boonna furmaata hin arganne garuu akka ammaatitti maaliif akka ta'e yeroo hunda nu gaafidha. Nuti keessatti nama waggaaf wayii jiruu fi sanaa ol jirutu as keessa jira. Ciinqamuu, dararamuu fi yaadaan dhiphachuu malee faayidaa tokko hin arganne. Mootummaanis yeroo hunda isin galchaa jira jedhanii torbaanii nama 1,000 galchina jedhaniitiin nama 1,000 san riyaadii galchanii san malee otoo hin gabaafnellee dhoksaadhaan riyaadii galchanii jechuudha. Asii garuu Jiddaadha. Maaliif akka nu loogan hin beeknuti kagalchaa jiran hin agarre. Kanaaf maaliif nuti loogamna? Nuti namaa miti ka achi jiru hoo maali kaasii maali? Warra baatii 2 fi 3 4 5 achi galchaatiin asii nu loogan. Imbaasiin asiitiif achi garaagarummaan isaa maali? Mootummaan quban qabu moo asiif achitu biyya biyya? Yoo quba qabate immoo garaagarummaan Jiddaa fi Riyaad jiru maali? Maaliif nu asitti waggaa wayii keessa jirra karri baatii 4 5 maaliif galchan? Suni haa galu garuu rakkoon qabu garuu rakkoon keenya nu asitti hidhamnuuf maali? Rakkoon keenya osoo beekne hin qabnu nuti osoo rakkoo keenya beekne hin dararamu. Maaliif jennaan rakkoo keenya saniif hidhamaa jirra jenneeti badii keenya saniif jenne garuu badii malee hidhamutti waan jirruuf hin dhiphannaa jechuu yeroo hunda. Ayi keessatti lammiin nagaa kan maatii isaatii fi biyya jijjiiruu danda'u sababa yaadaa fi ciinqii irra ga'uun as keessatti maraataa jira jechuudha. Namni ergitan kun guutuun dhaabbateetiin deema malee fayyaan qabu namni hedduun. Maraataadha nama uffata keessan maraate nuti. Kanaaf amma yoomiitti dararamnaa mootummaa yoo lammii kiyya jedhe nu galfatu yoo kiyyaa miti jedhe maaf nu dhiifne kalatu jechuun hin barbaadu lammii kiyyaa miti jedhe hin galchuu jedhe maaf jala sararee nu beeksisu. Dayneetiin gara biraatti yookaan akka biraa taana jechuudha waan taanu hin beeku. Kanaaf yoo lammii kiyya jedheetiin galchaa jira jedhee kan nu sossobu taate nu sossobaa jira malee nu galchaa waan hin jirre yoo nu galchan seeraan akka nu galchan akkasuma yoo galchutti jiraatan loogii dalaguudhaan osoo hin taane tartiiba qabamanii wal duraa duubaan yoo galchan maali rakkoon maaliif loogii dalagan kanaaf wanti akkanaa namaaf rabbi biratti illee itti gaafatama jalaa nama hin baasu seenaa jalaallee itti gaafatama jalaa nama hin baasu namni keessatti dhiphachuu jira uffata tokko waggaa fi wayii jiraachuu jira nyaata gahaan argatu aduun argatu qilleensa gahaan argatu kanaaf wanti jennu nu dhibaa miirri keenya miira gaddaa waan ta'eef haasoo inni illee nama argaafata. Kanaaf bakka jirtanitti wanta biraa wanta dhabdan namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan yoo dandeessan waan biraa wanta dhabdan sheera kan gootan kabajaan isin gaafanna. Maayidhaa kana keessatti guyyaa lamaan dura namoonni akkanuma maraatanii jechuudha gidaaratti ijjatanii ijoollee hedduu qabaa ta'anii jira jechuudha. Maaliif tushaa kana ofitti hidhatan jechuudha biddilibsii ciranii maraatanii jechuudha. Maaliif ifaan argan aduun argan dukkana keessa jiran ta'a. Bariiteen argan dhiiteen argan ka jiran mana hidhaati. Qilleensa uumamaa hin qabnu. Qilleensa uumamaa argan mukayyaba jedhan mukayyaba isaan jedhan hin beeknu qilleensa uumamaa nurraa cufanii. Kanaaf rakkachaa jirra waan ta'eef. Kanaafuu warri waan kana agartan hadaraa akka bakka nuun beektan isin jedhe. Lammata immoo waa'ee hambaatii kana. Waa'ee hambaatii ani akka itti jedhutti riyaadii kan namni galu asii kan namni hin galle. Yoo ka mallaqaan galchan taatillee nuti mallaqaan qabnu nuti dhumaan. Utuwaan ittiin gallu hin qabnu. Tokko mootummaa wanni beekuu qabu. Yoo lakki ittiin galchuu jedhe guutumaan guututti hin taa'u nu kala dhumuu qabna. Eegan waan namni Itoophiyaa waan ta'in nuuf jedhu maa fixan. Yoo namni fitu taate mootummaa akka akkuma turuwwan namiti uffina kaarbaa uf qabsi. Akkatti nama maraata jira. Tokko hin qabneen taa'aa jira. Kun rakkoo biraan qabu rakkoo dalagataa biyyaa bahe. Maatii ofii jijjiiruuf biyyaa bahe. Jireenya fooyyessuuf jiraa bahe. Hirkattummaa irraa bahuuf biyyaa bahe. Malee waan biraatti biyyaan baane. Kana waan ta'eef mataa ofii danda'uuf biyyaa bahe. Rakkoo irraa rakkootti waan dabalameef amma waan kana qaamni dhimmi ilaalu. Warri mootummaa abbootiin amantaa hatantamaa akka furmaata nuuf fiddan. Nuti wanti biyyaa baanee waan biraatti miti of danda'uuf hirkattummaa jala bahuuf mootummaa irraa of danda'uuf jiraachuudhaaf biyyaa baane malee waan biraatti miti. Guutiin isaanii duriyyaa miti warra maatii qabu warra ilmaan ofii qabu warra abbaa biyyatti abbaa tajaajilu warra mootummaa bira dhaabatu. Maaliif dhiyaatanaa raayyaa ittisa biyyaa miliyoona tokko maaliif kan bakkennee bara kan biraatti miti. Maal eessaa dhufee argame sun yeroo uummanni giddinni abbaa maalee nu kennaa ture uummatuma kanaami. Kana waan ta'eef nu akka lammii lammaffaatti akka ilaalamu mootummaan dhimma kana gadi fageenyaan qaamni dhimmi ilaalu akka daddafi mara kanaan nu haatu rakkannee jirra nu as keessatti hunda dhabiyyaan saree isaanii hin kennu nurra saree isaanii kabajan
Ngoyo gafan mootummaan qabdan maal isinii goona? Hambaatii keessan duciila nuun jedhan furmaata takkan argan. Gardaba nurraa saaman, uffata nurraa yaasan, uffata kana mareedhaan seenne nurraa yaasan. Boorsaa nurraa fuudhan gardaba, qubee qubaa nurraa baasan. Mataan dhiqanu saamunaan qabnu akkatti deddeena jechuudha. Kana waan ta'eef laummanni akka kun hundi isaa maatii tokko nama qaba, sadi qaba. Abbaa biyyatti tajaajilaa jira, haadha tajaajilaa jira, biyya tajaajilaa jira. Kana akka biyya ijaaru. Mana keessatti dargaggeessi guyyaa mana hidhaa keessatti rakkatee maal ta'e? Yeroo isaa kanatti mana hidhaa keessatti agartee akkam ta'a? Akkamitti kana laala? Warra alaa jiru akka haala gaaliin garaa jira. Tunillee akkama akka kanaa tunillee odoo ala jiraate akkam ta'uu danda'a. Namni maraatee jira. Ana malee akka jiru danda'a. Mootummaan keenya akka iya nuu bahu. Mana kana akka nu baatu yookaan jedhanii akka nu fixan murtii nu fixan nu rakkatu. Murtii wayii hin qabnu. Rakkoo biyyaatiin jira biyyaan taane nu rakkoo dalagaataaf. Rakkoo biyya keenya jijjiiratu, maatii keenya jijjiiratu, amma achillee manna wakana biyyaatii waa ijaara, maatii ofii tajaajila. Kana waan ta'eef qaamni inni ilaalu, ambaasaaddarri akka loogiin hin lubne warri biyyaatiillee haa galani, maa haa galanii miti. Nuti waggaa tokko baatii sadii jirra, achitti warri baatii tokko lama akkamitti galaa? Biyyattiin tun takkiitti mootummaan tokkicha. Maali garaagarummaan jiru? Maali seeraan hin galfamu? Kanan wani bisa male biadi magal ceni magal tu abani mit tuni lo pale yang kena lambi kena mana kena kena yo utara tu banda wallahi mana di pasar di tamajira meri badi tamai ragati mana di pasar di jira mana di pasar di nama di badi banda kan namni di bai topya aku masuk tamas kata je topya aku masuk tamas biya takkan mata ujatu mali batu mangka namar lambi biya ba biya kena jirtu so yang biya kena di galan jirtu hala garing jira taji nu adi takkan nama lambi kamnet akan nama biya kamnet rakkataa jira. Egaa obboleeyyan keenya akkuma obboleessa keenya dubbatee jirutti hadaraawwan viidiyoo kana sheer nu godhaa jennee lallabu jiru. Akkuma beekamu nuti har'aan dura viidiyoo ja'a dura waraabuu ture san erga viidiyoo saniitti jawwaala bilbilaan wal qabnee ture jechuudha. Wanni bilbilaan wal qabnee mootummaan asiinurraa fuudhee taasumaan fuudhee mana bira geessee gurgurataa jira. Kanaaf bilbila kana erga arganne dhiyeenya kana. Kanaafuu obboleeyyan keenya rakkoon keenya tun furmaata dhabdee turte hadaraa rabbi akkasiin furmaata nu argattu sagalee keenya tana sheer godhaa wal biraa dhugaadha. Nuti rakkataa dhugaa miidhamnee jira dhukkubsannee jira sammuu nu qabde. Obboleessi keenyas du'e osoo nuti agarru kunis maraate kanaaf yaadan sammuu nu rabbashamte osoo nuti as keessa jirru meeqaa dhaabbaan irraa du'anii sammuun jeeqama. Meeqa haati mana isaa duutee sammuun jeeqama. Meeqa ilmoon inni dhale duutee sammuun jeeqama. Obboleeyyan keenya nuti khani biyya tana dhufneef dhimmi biraa kan uffatan jiru hojjannee jireenya fooyyessinee biyya tana dhufne garuu akka nuti dhufneef hin taane itti milkooyi maali jireenya fooyyessuuf biyya baanee rakkoon lakkuun nu taate as keessatti elmamu jirra dhukkubsachuu jirra sammuu nu miidhamu jirti qaamni keenya irratti miidhaa adda addaa nurra ga'u jira beelaa fi dhumu jirra jechuudha kanaaf hadaraa rabbii namni viidiyoo kana agartan ishee godhaataa akkasuma miidiyaan adda addaa rakkoon keenya kanarraa akka nu dubbatu warrarraa kaasee yoo duraan dubbattillee har'arraa kaasee akkasuma BBC illee sagalee keenya kana akka dubbatu nuti lammii biraatiin fi lammii Itoophiyaati mootummaan uummata yaaduu yaadachuu jiru kanuma uummata jidda jiru loogii irratti godhu jiru malee kanuma uummata jidda jiru loogii irratti godhu jiru kanaaf jiru mungi immoo maallaqaan galchuu jiraata na dibde kayoo maallaqaan galchuu jiraata akka mataa Nanggal balik teman nuti kun as keessatti uffata tokkoon jirra amma tokko biyya afur amma tokko keessa amma tokko biyya lama waggaa kan gadi jiru waggaa olii malee kanaaf saamuna tokko qabnu maatiin biyya teenya irra jiraannee maatiin sibiila mana kaa keessa dhuftee nu laaltu kanaaf rakkoon nurra ga'u jirti hadaraa rabbii lubbuu nu baraaraa